Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa kana qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu guyyaa kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan onnee isaa irraa isin jaalatu Tolchaa Useen Maddaati. Oduu kenna guyyaa har'aa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Oduu kenna guyyaa har'aa biyya keessaatiin oduu gammachuutiin baqattoonni Oromoo biyya Suudi Arabiyaatti dararamaa turan gara biyyaatti deebi'aniiti jiru. Isa kana kan adda godhu warroonni duraan gara biyyaatti deebi'aa turan hedduminaan dubartoota kan ta'an yoo ta'u, inni ammaa kun garuu warra dhiiraa akka ta'etu himama. Kun abdii fi gammachuu guddaa namatti hora. Isa kana gama keessan dhiyeessa. Gama biraatiin immootu seenetii duratti wiixataa dhufu Presidenti Amerikaa duraanii Donald Trump irratti himannaan ni eegalama jedhameetii jira. Odeeffannoowwan kanneen lamaan gama keessan dhiyeessa. Odeeffannoo gammachuu biyya Saudi Arabiyaatiin dursa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhatiin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Lammileen Itiyoophiyaa lakkoofsi isaanii 40,000 ol ta'u biyya Saudi Arabiyaa magaalota akka Jidda, Riyaad, godina Jizaanii fi magaalota Gara keessatti hidhaa irra jiraachuun isaanii ni beekama. Rakkoo baqattoota biyya Saudi Arabiyaatti baqatanii achitti mootummaa biyyattiitiin erga qabamanii booda Itiyoophiyaan sababa COVID-19tiif gara biyyaatti fudhachuu diddee waggaa tokko oliif mana hidhaa keessatti nyaata gahaa malee uffata jijjiirraa malee kan rakkataa turan yoo ta'u, hidhamtoonni kunniin yeroo gara yerootti akka biyyatti deebi'aniif gaafii isaanii imbaasii Itiyoophiyaatii fi mootummaa Itiyoophiyaa akkasuma mootummaa Saudi Arabiyaa kan qabee isaan hidhetti iyyataniiyyuu furmaata argachaa hin turre. Rakkoo isaanii kanaaf AGM yoo xiqqaate sagantaalee gara 25 oliin kan irratti hojjete ta'uu isaatiin miidiyaaleen Oromoo keessaa tokkichillee kan dhimma rakkoo baqattoota Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii gabaasee hin jiru. AGM dhimma kana suduudhaan jala bu'ee kan hordofaa jiru yoo ta'u, ardhammootu oduu gammachuu qabatee isiniif dhiyaateetii jira. Oduun gammachuu kun immootu baqattooti Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran akkasuma lammiileen Itiyoophiyaa achitti rakkataa jiran amma dhawaataan gara biyyaatti deebi'aatii jiru. Gabaasa kennaa torbaan tokko duratti baqattoonni kunniin torbaan tokko booda dhawaataan gara biyyaatti deeffamuudhaaf mootummaan karoora akka qabate isiniif gabaasuun kennaa ni yaadatama. Egaa akkuma gabaasa kennaa keessatti isiniif ibsu yaalletti kinootii baqattoonni kunniin gara biyyaa deebi'uu eegalaniitii jiru. Guyyaa kaleessa baqattoonni namni 281 gara biyya isaanii biyya Saudi Arabiyaa irraa galaniitii jiru. Kun immootu gammachuu guddaa kan nutti hore yoo ta'u, warra hidhaa keessatti hafeef immootu daran gammachuu guddaa ta'eetii jira. Har'a namoonni muraasni yoo galan borkaantu itti aana. Kuni matumti isaatu hidhamtoota biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamaa jiraniif abdii guddaa kenna jedhameetii jira. Hidhamtoonni kunniin lakkoofsa guddaa kan qaban Oromoo yoo ta'u, itti aansuun Tigree fi sabaan Amaaraa akkasuma lammiilee biraa akka ta'an beekameetii jira. Baqattoonni kunniin badii tokkollee hin qaban. Jireenya isaaniitii fi jireenya maatii isaanii jijjiiruudhaaf gara biyya Saudi Arabiyaatti kan baqatan yoo ta'u, waraqaa hayyamaa jireenyaa waan hin qabneef shurxaa biyya Saudi Arabiyaatiin qabamanii mana hidhaatti ol darbataman. Yakka tokko malee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti waggaa tokko kan dararamaa turan lammiileen Itiyoophiyaa 40,000 dhiyaatan amma dhawaata gara biyyaatti deebi'aatii jiru. Oduu gammachuu kana kan gabaasee Saudi Arabiyaatti community Oromoo yoo ta'u, community Oromiyaa biyya Saudi Arabiyaa akka jedhetti akkuma guyyaa muraasa dura ijoolleen dhiiraa mana hidhaa Saudi Arabiyaa jiran torbaan dhufurraa gara biyyaa galan jenne kinoo guyyaa har'aa lammiileen Itiyoophiyaa biyya Saudi Arabiyaatti mana hidhaa yeroo dheeraaf turan 281 gara biyya isaanii galanii jiru. Daarektarri Haajaalaa qoonsilaawwan lammiiwwan biyya ofii galan simatanii jiru. Haaluma kanaan namoota hafanis galchuun itti fufu ta'a. Page kun wanta dhugaa qofaa akka isiniif dhiyeessu ragaa isinii ni baatu jechuun
Oromoo communitiin biyya Suudi Arabiyaa keessatti karaa fuula Facebook isaatiin gabaaseetii jira. Daawwattoota keenyaa kabajamoo hundi keessanuu yeroo darbee hidhamtoota biyya Suudi Arabiyaa keessa jiran kanaaf du'aayii akka gootan mootummaatti qaata'iyyinaa imbaasiitti qaata'iyyinaa mootummaa Suudi Arabiyaattis qaata'iyyinaa furmaanni hidhamtoota biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii rabbii tokkicha harka waan jiruuf kan amantaa kiristaanaa akka amantaa isaatti kan amantaa musliimaas kan waaqeffataas hunduu akka amantaa isaatti lammiilee Itiyoophiyaa keessumaayyuu ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran kana du'aayii akka gootan yaamicha isiniif taasisuun koo ni yaadatama. Ammas yaamicha keessan adda hin kutina. Ijoolleen kunniin rakkoo keessa jiru. Warri amma gara biyyaatti deebi'ee yoo xiqqaate gara nama 280 warri achitti hafe garuu gara nama 39,000tu mana hidhaa keessa jira. Lammiileen Itiyoophiyaa biyya Suudi Arabiyaatti dararaman kun rabbiin rakkoo kana keessa isaan baasee nagaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an hundi keessanuu ammallee yaadaan kadhannaadhaan bira akka dhaabbattan yaamicha kennaa isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo kennaa gana biraatiin seeneetii duratti Doonaald Tiraampiin himachuun wiixataa eegalama jedhe BBC'n gabaasa isaa keessatti. Haleellaa Capital Hill amajjii 6 kakaasuun koongiresiitti kan himatni irratti kan raggaasifame pirezidaantiin duraanii USA Donald Trump seeneetii biyyattiirraa adeemsi himatamuusaa wiixataa eegala jedhan diimokiraatonni. Wiixata dhufuu manni maree bakka bu'oota bu'uuraalee himannaa Donald Trump ittiin himatamu seeneetii miseensota 100 qabuuf dhiyeessa. Miseensotni seeneetii dhaaba Trump adeemsa himannaa kanarratti qophaa'uuf yeroon akka dheeratu gaafatanii turan. Himannaan Trump irratti dhiyaatu kan torbee dhufu kun erga pirezidaantiin aangoo irraa bu'ee kan adeemsifamu ta'uun seenaa USA keessatti kan jalqabaa ta'as jedhame. Trump deeggartoonni isaa Capital Hill akka weeraran godhaniiru jedhamuun jeequmsa kakaasuun aangorraa akka kaafaman himataman. Manni maree dimokiraatotaa himata Trump irratti dhiyeessee seenetiif dabarsuu qophaa'aniitii jiru. Donald Trump aangoo gad dhiisanillee aangorraa akka kaafaman yoo irratti murtaa'e lammata aangoo mootummaa kamiyyuu akka hin qabanne dhorkamuu malu jechuudhaan shakkame. Trump yeroo tuutti masaraa keessaa akka xumureen gaafa roobii sirna dabarsaa aangoo pirezidaantummaa beeydaniif qophaa irratti osoo hin argamin gara Floridaatti imale. Amajjii 6 bara 2021 deeggartooti White House cinaatti karaa nagaa fi gootummaan sagalee isaanii akka dhageessaniif karaa Capital Hill akka deeman gaafatan. Hamma du'aatti akka falmanis Donald Trump yaamicha dhiyeessan. Namoonni hiriira bahan Capital Hill bakka miseensotni mana maree mo'achuu Joe Biden mirkaneessuuf walgaanitti humnaan seenanii namoota mormiif bahan 4 fi poolisiin tokko guyyaa sana du'uun isaanii waliigalatti hokkora gaafa san uumameen namni 5 poolisii tokkoo fi namooti kunniin 4 du'uun beekameetii jira. Trump pirezidaantii Ameerikaa yeroo lammaffaaf akka aangoo irraa buqqifamu himatamedha. Erga aangoo gadhiisee qorannaa seeneetii taasisuu ammoo kan jalqabaa ta'uu isaati. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo aangoo irraa buqqisuu Tiraampiin walqabatee fonqolchi aangoo maali? Yeroo pirezidaantiin hojii irra jiru yakkaan himatamuu kan gaggeeffamudha. Maaltu tahee wanta jedhamuuf immootu miseensonni mana maree amajjii 13 Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf yeroo lammaffaaf sagalee kennan. Adeemsichi seeneetiin akka qoratuuf dabarsaniifii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Riippaabilikaanotni maal gaafatan wanta jedhus gaafii keessan yeroo dheeraa kan ture. Dursaan sanaateerii harka xiqqaa kan tahan Mitch McConnell hanga amajjii 28tti dimokiraatotni keewwata aangoo irraa kaasuu pirezidaantichaa akka tursiisan gaafatan kun tarkaanfii qorannoo marsaa jalqabaati. Akka gabatee yeroo jirutti Trump ittisa isaa dhiyeeffachuuf torbaan 2 qaba. Hanga gurraandhalaa 11tti falmiin walakkaa gurraandhalaa keessa eegala. Riippaabilikaanotni roobii irraa eegalee harka caalmaa seeneetii dhabaniiru. Amma dursaa miseensota harka caalmaa paartii dimokiraatotaa Chuck Schumer yaadichatti waliigaluu barbaada. Riippaabilikaanotni 10 tahan gaafa amajjii 14 aangoo irraa kaafamuu Trump kan deeggaran jiru. Harka caalaa seeneetii paartiin dimokiraatotaa qabaatanis
Trump irratti qorannicha itti fufee aangoo irraa buqqisuu kan jedhu kana milkeessuuf deeggarsa paartii Riippaabilikaanotaa nama 11 barbaadu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama kanaan qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin immoo deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.